namoonni kitaaba hin gaabbuu bittanii harkaa qabdan fuula isaa as garagalchaatiin ol qaba ol fuudhamee kitaaba kan piiraab ol fuudha namni hundi keessanuu kitaaba kan ol fuudha akkasitti heega'u akkasumatti qaba warri kaameraa ragaa kana firaafis diinaafis abbaa eenyutuufuyyuu manni kitaabni kuni mana hunda galaa jira jechuudha. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kun kan daawwachaa jirtan Oromoo Diaspora Miidiyaati kan isin walii turtii taasisnu aan ofiifan dabalee fi egaan immoo soolan akkuma beekamu har'a kunoo galma guddaaf bareedaa kanatti uummata kumaan baay'atuun walitti qabamnee jirra. Sababiin walitti qabama keenya immoo kitaaba haaraa gidduu kana maxxanfame addunyaarra naanna'aa jiru kitaaba hin gaabbu jedhu Jawaar Mohammad barreesse eebbisiisuudhaaf uummanni asitti wal ga'ee jira. Egaa namoota gaafanne yaada isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Nu hordofaan afeerraa keenya ODM Minneapolis. Egaa kaasooleen akkuma laaltu namoota hedduutu argame as keessa mee maal taajjabde? Egaa kan hin taajjabe amma ammaatti sagantaan kan haasaa garaa garaatu godhamaa jira. Irraan kana fee sagantaan addatti Jawaar haasaa hin jalqabne jechuudha. Yeroo Jawaar haasaa jalqabutti namoonni baay'een gaaffii garaa garaa akka gaafatanii abdii qabna. Egaa sa'aatii ammamii tokko isa ga'uu fi gaaffii akkamii akka isaanii gaafachuu barbaadan immoo namni kun hunduu gaaffii qaba kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Maal taajjabdeeti? Anillee waan hin taajjabe keessaa Oromoon tokko ta'ee asitti gammachuudhaan walitti qabamee jaalala Jawaariif qabu ibsachaa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Anillee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Kitaaba hin gaabbu immoo anillee bitadhee harkatti qabadheetiin jira. Hamma dubbisee fixutti baay'ee tokko muddameetiin jira ka. Egaa kitaaba hin gaabbu PDF'dhaan nama ga'ee jira. Amma tokko dubbisneerra keessaati. Isaaf immoo irratti dubbisaa deemna jenneetu abdii qabna. Egaa warri dubbistan namoota baay'ee akka kana dura gara fuula duraatti illee stuudiyoottis waamne interview isin goonuu fi kitaaba kana keessatti maal akka taajjabdanii fi maal akka argitan maal akka mormitanii fi maal akka deeggartan akka isin yaada keessan ibsachuu dandeessan asumaan isin afeeruu barbaanna. Hayyeekaa gaaffii qabnaa namoota as keessatti hirmaataniif keessatti deddeemneetuma gaafanna. Keessattuu namoota kitaaba PDF'n bira ga'ee kitaaba sana amma tokko dubbisan irraati yaada isaanii kan fudhannu ta'a. Nu hordofaan asumaan afeerraa keenya ODM Minneapolis nu hordofa. Yeroon kuni yeroo kitaaba kana itti dhiyeessinu hin beekne hundi keessanii akka isin yeroo obbo Jawaar haasa'u eegaa jirtanii innis dhufaa jira. Yeroon gaaffiif deebiis dhufaa jira. Toorri sagantaa keenyaa kitaaba kana isinitti dhiyeessuudha. Isa booddee obbo Jawaar Mohammad remark godhaa dhimma kitaaba kanaa ta'es dhimma haala yeroo irrattis ta'e isa booddee immoo sagantaan keenya isa booddee garuma xumuraatti dhufa. Kanaaf amma yeroo kana kitaaba kana kan dhiyeessu obboleessa keenya Abdurrazaaq yeroon geesse gara isteejiitti waama kitaaba kana gara dhiyeessutti dabarraama. Kanatti aansuudhaan wanti goonu akkuma agartan ka first of all what I would like to say is Jawaarin welcome back jedhu ni barbaada. Baga Minisootatti dhuftee baga nagaa wal agarree baga rabbii waa hunduma jala si dabarsee hawaasni kun Jawaar gara biyyaa hin deebiin jennee sodaataa turre garuu dhumarratti Jawaar hedduun namaa waan biroo adeessaallee turame he's back. Momentamiin 2014, 2015, 2016 Oromoo Firstii suni qajeelatti deebi'ee fakkaata. Namoonni garuu iyyuu qabsoo Oromoo tana ni ashanii yeroo darbanu osoo ashan osoo qoosan warra baankiif taankii harkaa qabullee karaa nagaatti jedhamee bakka jiru waliin nu beekna. Kanaas ammas taanaan ilmaan Oromoo tokkummaa isaanii qofan nu baasa. Tokkummaa kana eeggadhaa jennaan warra biyyaatiin gorsuma isaaniitiifi kanatti aansuudhaan wanti goonu ku'a. Kitaabni barreeffame kun kitaaba akka salphaatti argamuu miti. PDF'dhaan akka
jalaa faca'eetiin gatii garaagaraa godhuu fi gatii kitaaba kanaa akka ol kaasu akka dabalu himamee jira agarree jirra. Amma wanti godhuudhaaf deemnu minisootaan kitaaba kana akkamiin gurra olii itti goonaadhaan. Gurra olii. Oromiyaan xiqqoon seenaa akkamii dalagnaadha. Kitaabilee garaagaraa biyya keessattuu agartan in millions namoonni maallaqa baasanii yeroo bitanii fi barreessitoota yeroo jajjabeessan agarra. Jawaarin bira dhaabbachuun qabsoo Oromoo bira dhaabbachuudha. Jawaarin bira dhaabbachuun of bira dhaabbachuudha. Jawaarin bira dhaabbachuun waan Oromiyaatti deemaa jiru itti aggaamamaa jiru kana ofirraa qolachuudha. Kana qolachuudhaaf diinnis firris akka gammadu alagaanis akka gammadu gochuudhaaf kitaabilee as dhufan kana keessaa kitaabilee muraasatu naaf kenname. Kitaabilee muraasa naaf kenname kana nama tokkoliin maqaa itti goona gurra itti goona. Namoonni garaagaraa duratti dogongora isteejii irraa dubbatameeni mallatteessifachuu dandeettanii waan jedhamutu ka'ee dhiifama guddaa. Mallattoon kitaaba warri duuba sanii bitattan walakkaan isaa ka mallattoo qabu abbaan irree mallattoon argattaniirtan ka mallattoo hin qabne ammoo kitaabicha mallattoo isaa qofa osoo hin taane waan keessa isaa jirutu caala waan ta'eef kitaabicha dubbisaa. Asitti garuu isteejii kanarratti guyyaa kanarratti kitaaba kanarratti as bahee isteejii kanarratti jawaar itti naaf mallatteessee jawaar wajjiin yeroo inni mallatteessu suuraa waliin ka'ee asirraa bu'a. Qaama jedhu qofatu mallattoon guyyaa kanatti akka mallattaa'u godhame. Kanaan ala namoonni kitaaba bitattan murtii koree waan ta'eef please murtii koree kana nuu kabajaa. Nama kana hundaaf ni mallatteessina jenne yeroos hin qabnu kitaaba muraasa qofaadha. Kitaabileen bifa caalbaasiitii miti. Kitaaba gatii kana natu bitataa. Kitaaba kanatu natu gurratti godhaa. Oromiyaa xiqqoo natu jiraafi qaamni jedhu kitaaba kana kitaaba tokko isaa mallattoo jawaar maqaa qubee jawaariin irra harka isaatiin inni itti barreessee maqaa keessan suuraa isa wajjin kaatanii asirraa bu'uudhaaf kitaaba akka isin natti toltaniin yoo gabaan natti oolte waan godhanuu beeka. Kana na wajjin gaggeessuudhaaf garuu nama tokkoon barbaada. Ustaaz Naasir yeroo baay'ee ustaaza garuu dhimma Oromoo keessatti adda durummaadhaan kan quuqamuu fi waltajjiilee akkanaa kanarratti gahee taphachuudhaan nama beekamu waan ta'eef Ustaaz Naasiriin hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Kitaaba kana namni bitachuu barbaadu goona kan jettu haati dhiiraa hanfalaa kan kee hiikkadhu. Abbaan dhiiraa ammoo qabattoo kee lash gootee kaazenaa kan kee keessaa maaliin kaafnaa kan jettan yoo ta'e an tiimaan ijaaramee namni as jiru tokko waan aan jedhu. Mee jalqabaa gareen sun adda durummaadhaan mallattoo kanaan fudhachuu nan barbaada naan jedhe anatu siibbana kanaan jedhe jiru waan kana. Mee gareen sun jirtu Oromoo jirtu yoo minisootaan jiraatte gatiin himatuuf deemnu waan guddaa miti. Mee tiimni ijaarameetiin kitaaba kana hin fudhadha jettan adda durummaadhaan isaan irraa jalqabuu danda'a. Garuu ammoo abbaan fedhee nan caalu kan jedhus as ba'uu danda'a ka isaan irra ilaala jechuudha. All right. Wow. Dubartoonni waldaa sikkoo mandoo kitaaba Jawaar Mohammed doolaara Ameerikaa 2,000 hamilee kennaafi doolaara 2,000 dubartoonni sikkoo mandoo. Yeroo kana isin hundi keessanuu gamana koottaa obboleessi keenya ilmi keessan Jawaar Mohammed kitaabicha isa kana mallatteessee isaaniif kenna. Adde bashannantuun garuu amiin adde fayyine tiima gamaa sannaaf agarta. Kafaltiin gamasi kafalamaa kafaltiin achi kafalamee hirga'u warri suuraa kaastan suuraa kaasuudhaan qophaaya. Jidduudhaan ammoo kitaaba jalqabaa doolaara 2,000 dubartoonni sikkoo mandoo fudhatanii jiru osoo gatii isaa hin himanneedha. Ulfaadha kota. Madison, Wisconsin, Minnesota, Madison, Wisconsin, 5,500 Kamal hamilee kennaafi Kamaliif hamilee
maal harki keessan isin dhukkubaa minisoota harka dhawuyyuu dhabnee jirra barcarraa. This is the first time when we come back together. All right. Kitaabni lammaffaadha Madison, Wisconsin doolaara 1,500 hayyoonni keenya warri qabsoo Oromoo keessatti turan seenaa isaanii ofoon barreessin dachii tanarraa deeman. Seenaa wal akkaallee ta'u namni yeroo jalqabaatiif dargaggeessi lafaa dhufaan seenaa akkanaa barreesse Jawaar Muhammad qofaadha. Kanaan ala kitaaba Jawaarii miti ka biyyaa bar kaadireedhaan humnaan gurguranii kuni fedhii keessaniinoo akkana bitti akkam namatti tola. Mee yeroo tokko haamilee dubartoota xiqqoo mandootiif kamaaliif irra deebi'aa ka chop 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 akkas itti aansina hayyee. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إندقيني سكلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. خطبة قولون ديمو. Don't worry. Fundraising كي مسجد قولون ديمو. إن سوداتنا كم دباني نيجل. أني سلا غافل لي كابا. أني مسجدا يو إسني غوري جنة سنتين جيتين غورو دندا. أما جواري وجنني جنة سين وربادن جيتم غورو ما كم جيتم غور. Serious? كنافو جوار نبي محمد جنة سيناكو. آمين جتني. أكاسي ولي كم نياخنا جنة سيولي ناكاف. يو أسيبانو ملكين هابانو. والرب جالتون وادو بتشيسو والرب جالتون وادو بتشيسو. جوار ديدا قبرما أمة أورومو تكسم وكسميتي. كتابني غمبر ركوتين كوكاتين وان نوتي خيسة جرو جواري وجي وليقلو لأبو مرقا قبدن قرومو أجيت شافي سامت شافي هدان هدافي بقينسا إلمان أرومورتك قيفا ماجرون مرقا تقولي ديدو رافين قبدن خنا بيتاني أكسم أكسميتي جوار ولين دون فادا وليقلو مرقا قوتو قبدن قرو وان توتي نجا چاجر yeroo ammaa tana keessatti saamichi Oromoo irraa dhaabbatu saamichi uummata Itoophiyaa irraa dhaabbatu sabaa sablammoota irraa dhaabbatu ajjeechaan haa dhaabbatu kijibni haa dhaabbatu soomni haa dhaabbatu kana jechaa jira kana rabbiitti tun ajaje kana bira dhaabbatuun of bira dhaabbatuudha Jawaar bira dhaabbatuun of bira dhaabbatuudha naggada mataa isaatii miti kan oofaa jiru bilisa baasaa sabaati diddaa gabrummaati wanni inni dubbachaa jiru kanaaf nama tokko maallaqa guddaan neegalaan doolaara kum takkaan sagalee ummata sagalee hin qabneef sagalee hin ta'a kitaabni biraatilleen ittiin haa oomishanuuni jettan sagalee ummata hin qabneef sagalee haa ta'u bar gaazexeessaan hedduun nuuf himaa ture ajjechaa deemaa jiru Itoophiyaa keessatti mormii deemaa jiru nuuf himaa garuu sagaleen haga Jawaar dila arraa amata callisneetuma deemaa ture yoom walitti dhufne akkanatti dhugaa walitti himna ربي نخيساتي أترسيسو ربي أمري إسا ربي فيا برخانو هاقود إسني أسي ولك أمتن أسو لبو الأنجرتن أسو قرتن بيتين يسان خيساتي ربي نجينا أمني بيخينيا نجيان ببي نجيان قلو ربي هاخنوف نمني كم تكجتن أرقدين جرا مسجد كزين جرو تكبيرين جاجي مجا تكبير تكبير ما صدقتن تكبير نمر مداتين برباد أمانوف لينشون دولاركم لما كم تكا دولاركم تكا نا الفادا نا ويوما جمعشو ناجرادا ملكي ناجرادا نما لما دان نادو فينسا ناقافر دو إساس كما تقومي مكاسا نالاتي مكاسا نخان لتا جرتا ميلتا يسجرت أجيشان دابتو كبا تكومان أمة أورمو ملكاو كبا دينافو وليقلو دن ديني نوتي وليقلو دن دهو كم ناجي تجرا لا تانيس كمتك وبليسي كنيا مكزي warri kitaaba warra miidiyaan keessan hawaasa kanatti achaa dalagan hundi keessanuu warroonni kitaaba hin gaabbuu bittanii harkaa qabdan fuula isaa as garagalchaatii mee ol qaba ol fuudhamee kitaaba kan piiraab ol fuudha namni hundi keessanuu kitaaba kan ol fuudha akkasitti
dhaga'u akkasumatti qaba warri kaameraa ragaa kana firaafis diinaafis abbaa eenyutuufuyyuu manni kitaabni kuni mana hunda galaa jira jechuudha. Waan naadhaamanii isinii madhagaa minisootaan kufnaan kufnii jechuu beekaa jira. Dhageessanii kufuu jaalattamoo hin dhumnu ni jiraanna ummataaf ni jiraattu. Ilmi namaa sadi takka koo ofiif jiraatu takka koo gosaaf jiraatu takka koo biyyaaf jiraatu. Ummata biyyaaf jiraatu ta'uu barbaaddamoo ummata ofirraa du'u ta'uu barbaaddan? Mee namni ani ummataafin jiraadhaa jiru rabbii gaditti ummataafin jiraadhaa jettu as gabbee seenaan ta'e zalalamaa jiraattu. Bar seenaan namni isin galmeessite nama ifirraa nyaatee biddeen irraa du'ee miti barka seenaan galmeessite. Nama ummataaf jiraatee ummata irraa du'eef seenaan galmeessite. Guyyaan ilmi namaa seenaa galmeessu eegalu guyyaan ilmi namaa dhalatu kunneen hin jira jaa. Awwa rabbi si ajiraachisu umrii fayyaa maqaa keenaa gammadu gammachuu walitti dhaabdu rabbi wali si adaabamu doolaara kum takko gammachuudhaaf sagalee biteetiin jira deebi'eetiin kumaan bita jaa gammachuu. Rabbi si hambisu rabbi barakaa si aguru ummata akka keessanii fakkaata akka keessanii rabbi hawaasa keenya keessa rabbi nu argamsiisu. Barumsaan bareena jarana barumsaan bareena barumsi umriin hin daangeessu bakki jirru hin daangeessu jireenyi nu hin daangeessu rabbi nu haa laafisu barannee ilmaaniif illee waan dabarsinu warra danda'u rabbi nu haa godhu. Hundinuu tokko taanee galma kana bareechifnee sagantaa hadhaa kana bakka kamittuu akka hin kabajaminitti kabajjinee ba'uu danda'u qabna. Oromoo Noorz Ameerikaa keessatti yommuu kaan Ameerikaa kaabaa keessatti sagantaan kun sagantaa jalqabaati. Kun ammoo bareedee steetota kaawwan jiranitti steeta akka Koloraadotti, Siyaatilitti, Poortlaandinitti akkasumas Ohaayotti, Aayowatti akka nuuf dabru barbaanna. Kana godhuuf ammoo tokkummaa keenya cimsinee naamusa keenya eegnee sagantaa kana akka geggeessinu waliin asumaan kabajaan isin gaafadha. Ulfaadhaa galatoomaa naamusa waan qabdaniif. Gareen amma mootummaa nuuf hin jedhee aangoo irra taa'ee jiru kitaaba namni tokkochi barreesse sodaachuun kabajaan kitaaba kanaa magaalaa Naayiroobii keessatti akka hin taane hafoo dhaabbatte. Kun hojii diinaati. Nu kanaaf hoo dhaabbataa jirraadha. Kana godhuu qofaa miti karaan taaneen kitaaba kana iskaan godhanii waan hin taane PDF irra maxxansaa jiru. Kun dhugamaanuu hojii gadaanaa hojii mootummaa ofiin jedhu irraa hin eeggamne hojii kashlabbeeti jechuu ni dandeenya afaan baafnee. Kanaaf hoo dhaabbanne kun kana ammoo akkitti akka hoo dhaabbachuu dandeenyu har'a bakka kanatti argamnee kitaaba kana bituuf. All right simannaa kennaaf ammallee humna muduratti ol kaataniin kabajanii akka ol naa kaatan isin gaafadha. Jawaar Mohammed qabsaayaa sabaa barreessaa kitaaba hin gaabuu qabsoo bakka irraa itti haqaale Oromiyaa diqqoo Minneapolis Samboo keessatti argama. Yaa sabaa yaa ilmaan Oromoo yaa jiraattonni magaalaa kanaa ulfaadhaa galatoomaa galma kanatti akkana guutanii Jawaar Mohammed bareechisuu bakka kanatti waan argattaniif ammallee galatoomaa. Jawaar is here. Yaa sabaa yaa Oromoo goota keessan ilma keessan Jawaar Mohammed ilma keessan Jawaar Mohammed simadhaa. Yaa Oromoo Jawaar Mohammed isin jidduu ba'e. Jawaar Mohammed bakka kana gaafa dhaabbatu isin hunda yaadata. Ililchaa haawwatiin ililchaa galatoomaa ulfaadhaa. Kabajaa keessaniif dhaabbatee jira al tokko harka isaa ol qabaa jira.
harka isaa ol qabee nagaa isiniin jechaa jira. Nageenni kun isin hundaa dhaqqabu. Galatooma ulfaadha. Galatooma bakka keessaniin naa deebi'a. Akkuma duratti bareennee teennee jirru sanitti bareennee haa teennu. Ulfaadha. Galatooma. Ulfaadha. Galatooma. Ijoolleen nageenya galma kanaa eeggaa jirtan yeroo kamiin caalaayyuu nageenya galma kanaa akka tiksitan ammallee irra deebi'ee isin yaadachiisa. Namoonni kaameeraa qabatanii fagoo kana jirtan aga dandeettaniin kaameeraa keessan qabadhaa gara duubaatti naa deebi'a. Ammallee irra deebi'ee isin gaafadha. Naamusaan bakkuma qarataa turretti haadachaanu. Ulfaadhaa. Galatooma. Wayyooma. Sarara sadaffaa irratti dubartoota ta'en qaama keenya lammaffaa ka yeroo kamiyyuu saba isaaniitiif xiqii seenan dhugamaanuu haala kanaan bareeddanii Jawaar Mohaammed ilma keessan ka isin jidduu bahe obboleessa keenya nuu simachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni sarara sadaffaa irra kursii isaanii irra teettanillee akkuma an asii isaan kabajetti isinillee kursii sadaffaa irraa kabajaan akka lammaffaaf sadaffaa irraa kabajaan akka gannaa dhiiftaniif kabajaan isin gaafadha. Hawwata teennatti siinqee qabatteertu. Namoonni kursii sadaffaa qabatanii jirtan sadaffaaf lammaffaa qabatanii jirtan please haga dandeettaniin irraa nokaa isiniin jenna. Kabajaan isin gaafan. Namoonni fagoo kana tokkoffaa irratti illee qabatanii jirtan yoo dandeettan haga dandeettaniin walaa kabajinu. Dubartoota teenya manguddoota teenya haa kabajinu. Manguddoon taa'anii jiru ta'a garuu kabajama walii haa qabaannu jechuufi akka itti bareeddan odoo as dhaabattanii argitanii akka diinni itti isin sodaatu as dhaabattanii odoo argitanii akka iji keessan nama sodaachisu odoo as dhaabattanii akka kiyya argitanii hagam gammaddu. Ummata keenya akkuma duratti isiniin jedhe karaan irraa dhufne fagoo bakki itti ga'uuf deemnullee fagoo. Kanaaf ammoo yeroo kamiin caalaayyuu wanni nu barbaachisu guddaan tokkummaa keenya nageenya keenya naamusa waan sadiin kana qabannee galma kanaadha. Naamusa bareedaan akka Oromiyaa diqqoo taane qofa odoon ta'in akka Jawaar Mohaammed nu keessaa bahe argisiisuu danda'uu qabna. Gaafa mana ufiitti galaniin kolfan gaafa mana ufiitti galan qoma dhaatanii deemu. Jawaaraadha qoma dhaatee deemaa jira. Jawaaraadha kolfaa jira. Jawaaraadha gammadaa jira. Maaf qoman dhaanni nama hagana nama jaalatu nama hagana ga'u kan nama jaalatu yoo qabaatan qoma dhaachuu miti waan biraayyuu yoo godhan namarra laala. Anuuni gammada isan ammoo kitaaba nuu barreessitee nuu fidde jettanii isa simachuuf bakka kana argamu inni ammoo nadaran akka gammadu abdii qaba. Ijoolleen keenya kana ga'e eeddan namoonni daangaa qabatanii illee dhaabbataa jirtan haga dandeettaniin barcumaa barbaadadhaatii taa'a. Barcumaan gara duubaa jira jidduu keessallee barcumaan jira. Akka yeroon keenya nurraan gubanne garuma sagantaatti deemna. Sagantaan keenya wal duraa duubaan haga gaafii deebitti haaluma armaan gadiitiin akkuma asii taanee jalqabuun itti fufna jechuudha. Haga dandeenneen namoonni dhaabbannee jirru bakki waan jiruuf keessattuu laayinii kana irra jirru nageenya keenyaaf nageenya mana kanaatiif nama maraa taa'anii teettanii isin arguu barbaada.
ijoolleen nageenya eeddan namoota dhaabatan nu teessisa bakki jiraa nu teessisa socho'aallee ta'a wal jalaa dhageenyu galatoomaa ulfaadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. مينيسوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مينيسوتا حواسة قدا حواسة بريدة حواسة قرتي ulfinna qabu hawaasa kabajaa qabu hawaasa kabajaa namallee beeku ka ofiillee ka beeku hawaasa gaafa keessummaa nutti dhufte asiin duras gaafa gartii muummichi ministeera Itoophiyaa biyya kana dhufes hawaasa ulfinna godhee kabajaa godhee galchi gaafa gartii durataan ummata muslima Itoophiyaa Dr. Shahajjiin biyya kana dhufanii hawaasa kana argan ummata kabajaan galchi akkasuma guyyaadhaa obboleessa keenya Jawaar Muhammad kitaaba isaa kan inni barreesse waan inni achi keessatti barreesse argina jettanii hawaasni asii wal geettan baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. dura of eebbisanii nama eebbisanii fi eega hagana isiniin jedhee boodatti obboleessa keenya Jawaari yeroo bu'aa bayii hedduu keessa dabruun baga hadhallee guyyaa har'aa deebitee hawaasa keetiin wal agarte jechuu ni barbaada. akkasuma kitaaba hedduu waan hedduu keessatti ammate qabatee hawaasa keenyaaf gumaachuu keetiin irra deebinee galatoomi siin jenna wanni ati Oromoo goote gumaachi inni uummata Oromootiif godhe baay'ee lakkoofnee fixuu hin dandeenyu kun ammoo keessattuu kitaabni kun kitaaba gartee seena qabeessa nama hedduu kitaaba barreessee eebbisaa jira namoota hedduutu kitaaba adda addaa maxxansaa jira ammoo kitaabni kun kitaaba gartee bu'a qabeessa jennee ilaallu uummata Oromootiif dhala dhuftuuf ilmaan teennaaf warra isa fakkaataniif bakka agartee akka gaariitti kitaabni kun waan hedduu keessaa qaba jennee waan abdannuuf jecha dhaamsi ammoo hawaasaaf godhu kitaaba kana bittanii ol kaayuu osoo hin taane kitaaba kana bittanii dubbiftanii eegasii duuba waan itti eda'amuu qabus akka itti eda'amuuf akka isaaf dhaamsa dabarsitan waan ammootu isa eeguu barbaachisus yoo jiraatu achi keessatti dubbiftanii bakki kunniin qajeelfamuu qaba jechuun akka ergaa isaa nuu kennitan kabajaan isin gaafadha. Minisoota galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa bula. السلام عليكم يا كرسي السلام عليكم أخونا لله فما وجرا ولا ربي وجرا ورثه منامن ارجي باري فارسي غبتي ساتلايت قلتلتو ساتلايت دغافه قباسه يسدوبن جوهر ارجي يا امنا غبان كل المبواقب هيكو مناما خيسن سيني يو هيكو مناما خيسن سينو وانا جايب ارجي لمونا كتابه خنا بتدا كتاب نخن بين الحق والباطل حقابي باطلا فالدباس وجدتو أرقات جرا كتاب نخن واقبا ودنا واقبا باتي جا باتي شن إسني كنو إسن في قراتني في تتلي ولن تيات تقرا جرتوس نموتي
abbaan qeerootti fiifinneen seenaa Allahu akbar hangana sinjaa nagat qabadda firaat galatooma ammallee irra deebi'aa manguddoon kenna warootiin amantaa ulfaadhaa isiniin jenna waltajjii guyyaa har'aa namoota isinii geggeessan obbo Ittafaa fi Zaak Dubee bakka kanatti isin affeera isaan lamaan har'a waltajjii kana isinii geggeessu anammoo isinuma keessa tura ulfaadhaa galatooma. Dursine misunderstandingi tokko warri abbootii amantaa eebbisan namni tokko keessa osoo eebbisne hafe isteejii irras waan jiruuf abbaa amantiitis waan ta'eef asumaan Ittafaan eebbatti dabaleeti achi booda isteejii akka fudhatu dura isaasi affeera. Ayyee akkam jirtan? Akkam jirtu? Baga jiraattan anaa dhufu asumaani qeesiis ta'ii isteejis geggeessi jedhanii walumatti maknee goonagaa. Waaqayyo nu haa milkeessu. Waaqayyo keenya saba keenya tokko nuuf haa godhu. Waaqayyo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa garaa saba keenyaa yaada saba keenyaa tokko godhee Waaqayyo Oromoon bara isaa guutuu kan hawwe bara isaa guutuu kan barbaade nagaa dimokiraasii mirga biyya ofirra lafa ofirra jiraachuu Waaqayyo bara isaa guutuu isa inni hawweef barbaade kana Waaqni isa haa gonfachiisu. Waaqayyo nu haa milkeessu waan goonu hundumaa keessatti hojiin nu hojjennu falmii nu itti falmannu lolli nu geggeeffannu hundinuu Waaqayyo kan milkii kan fiixaan ba'u kan injifannoo nuuf haa godhu isa kana Waaqa kadhannaa fayyaa ta'a. Akkuma kana gara sagantaa isatti aanutti darbuudhaaf maqaan koo Ittafaanaan jedhanii har'a iddoo kanatti geggeessuudhaaf akka ni gargaaruuf koreen kun waan na gaafataniif egaa ilmi Oromoo tokkichi biyya dhufee keessummaan biyya dhufee attamitti tuun hojjetiin darbina ka jedhumaaf as jira waan hundumaa durame har tokko harka keenya walitti rukutannee Jawaar Muhammadiin ammallee baga nagaan nuftettiin jenna baga nagaan nuftu. Undoubtedly Jawaar nama beekama nama jaallatama hayyu Oromoon hundinuu irraa dhaga'u Oromoon hundinuu irraa baru yoo qeequ barbaadillee qeequ yoo deggeruu barbaadillee deggeru yoo jaalalatti agarsiifachuu barbaadillee jaalalatti agarsiifachuu barbaadu namni kamiyyuu dispute gochuu kan hin dandeenye impact inni siyaasa Oromoo dhimma Oromoo hojii Oromoo irratti waggoota yartuu darban kana keessatti over a decade geggeesse undeniably uummata Oromoo uummata Itoophiyaa East Africa gaanfa Afrikaa hundumaa keessatti impact in yokan Japan Jawaar undoubtedly or unarguably one shakkisiisaa miti kanaaf nama akkasii kun Oromoo keessaa ba'uun Oromoon qabeenya akkasii qabaachuun Oromoof qabeenya guddaadha ammallee baga nagaan dhufte as jiraachuu keetti baay'ee gammanna. Sagantaan kanaan booddee jiru wal dura tooraaf boodeen anaaf Zaaktu wal hirkaa fuudhee geggeessaa isa kanatti aanee jiru Zaak gara kamitti akka deemnu nutti himna ammallee yeroo gaarii akka qabaattan waan baay'ee akka barru yeroo illee gaaffii challenging ta'e gaafannu waan darbirraa waan gaafannu waan dhufurraa waan barru yeroo akkasii akka nuu ta'u hawwii guddaan qabaa fayyaa ta'a Oromoo. Jirtu warra minisoota maayikii daganneerraa walumaan bannee deebine meegaa akkatti dubbatan suutuma jedhaa laallaa Ittafaadhaan hedduu galatoom jedhaa Ittafaallee kiniinillee koree waan kana sirreessuudhaaf kaleessuudhaaf waan hedduu keessa bahanii haala kana fakkaatuun waan bareedaa kana qopheessan koree guutuu keessattuu immoo Saadiq Nigoo koree kana walitti qabuudhaan waan bareedaa kana bifa kanaan tolchuudhaan waan gootaniif hedduu galatoom jechuu ni barbaanna. Warri Minisoota illee yeroo baay'ee uummanni bifa adda addaatiin adda faffaca'ee jirutti yeroo walitti qabamuun ulfaatte keessatti abbaan walitti qaboo abbaan tokkummaa Oromoo bara abdii kutatamee taa'ame sanis duula Oromoo faristirraa ka'uudhaan OMN hundeessuudhaan qabsoo biyya sanii geggeeffame keessatti
waan jawaar gochaa ture amma deebisanii himuun seenaa irra deebi'uudha waan ta'eef suni waan hundi keessanuu beektanii bifa bareedaa kanaan deebinee baga wal arginee osoo yeroon fudhatin yeroonis baay'ee waan deemaa jiruuf dubartoonni sikkoo mandoo akkasumas waldaa dubartoota minisoota walitti ta'uudhaan sirna keekii muraa kitaaba hin gaabbu jedhu qopheessantu jira. kallattumaan gara keekii muraasanitti dabarreeti sagantaawwan itti aanu itti aansinee isin beeksifna. warri karaa kallattiitiin nu hordofaa jirtan qulqullinni sagalee yoo hin jiraanne dhiifama isin gaafanna. waraabamee haala qulqulluu ta'een haala isin dhiyaachuu danda'u haala mijeessina. qophooftanii yoo jiraattan kallattumaan gara keekii murutti dabarraa qophii ta'uu keessan na beeksisa. Ayyee baay'ee fayyaata dubartoonni Oromoo minisoota qopheessitan kanaaf baay'ee isin galateeffanna. amma yeroo kana sagantaan itti aanu namoota kitaaba kana gulaaluu keessatti Jawaar Muhammadin gargaaran afaan Oromoo gulaaluu keessatti nama isa gargaare akkasuma afaan Ingiliffaan kabarreeffame gulaaluu keessatti kan isa gargaare keessummoota kana iddoo kanatti simanna. afaan Ingiliffaa kana gulaaluudhaan kan isa gargaare Andrew Decourt nama jedhamu. akkasumas immoo afaan Oromoo kana gulaaluudhaan kan isa gargaare Ziyaad Abdul nama jedhamu. isaan kana Jawaar I think gara kanatti waa isaanii waan jedhu qaba isaan gara kanatti dhufu. I'm going to invite Andrew Decourt and Ziyaad Abdul to come to the front of the stage to make some remarks. yeroo kana Ziyaad Abdulle kitaaba kana gulaaluu irratti akkasumas immoo rimaarkii godha isa gara stage kanaatti sawaamnana. akkam jirtu warri minisoota ani gaa ummata fundura dhaabadhee ummata kana baay'atu fundura dhaabadhee haasa'u akkasuma experience hin qabu garuu baga naa jiraattanii baga wal argine baga rabbiin ol aanaa tahee firii dadhabbii keenyaa kana nutti argisiise alhamdulillahi rabbil aalamiin. kitaaba kana yeroo dheeraadhaaf itti dadhabne akka soddaan kiyya tokko jedhe Jawaarii kana Azraa'eeltu lubbuu keessaa fuudhuu dide malee inni illee gizee mara Azraa'eelimatti deemaa naan jedhe. wanna keessa dabrine maraa hin beeytanii alagaan waan ilma keenya qaalii kana nu jalaa fudhachuudhaaf godhes hin beeytanii rabbiin san hunda argitanii san hunda dabarsee lubbuun isa jiraachisee kitaaba kana barreessee asiin ga'uu isaatiin komitmentii guddaa fudhatee kana barreessuu isaatiin inni haa galatoomu. rabbiin seenaan kun akkan awwaalamne godhe immoo haa ulfaatu. kitaabni kuni yeroo jalqabaatiif barreeffama inni harkaan barreesse bara 2021tti arge barreeffama doktorri barreesse fakkaataa baay'ee ulfaata. barreeffama inni akkasitti guyyaa guyyaan barreessetu irra taa'ee barreessetu kitaaba fuula 500 ta'e. kitaabni kuni seenaa hedduu qaba. seenaa jireenya isaa ka isin TV irratti hin argin ka inni miidiyaa irratti hin dubbatin ka hedduu isin ajaa'ibu qaba. argitanii seenaa wayita ijoollummaa alagaan mucaa kana fuutee deemtanii ka silaa dhabama godhuu barbaaddu rabbiin sababa godhee lubbuu isaa baraarse. san boodas yeroo hedduu lubbuun isaa halaaka irraa hafte jechuudha. kitaabni kuni seenaa ummata Oromoo qaba. waan qabsoo bara qeerroo ka san duraatis keessa dabrine of keessaa qaba. waan immootu
rakkoo amma keessa seenne akka biyyaatittis akka gaanfa Afrikaatittis rakkoo keessa seenne keessa akka itti bahuu dandeenyu furmaatas akeekaa nuti immoo kitaabni kuni kitaaba seenaa baadhate qofa osoo hin ta'in kitaaba afaan Oromoo qulqulluu ta'een kitaaba qubee afaan Oromoo kabajeen kitaaba argitanii qulqullummaa isaatiin sadarkaa eeggate kadhaloonni irraa baratu kadhaloonni ittiin boonu goonne gulaalle. I am so proud of the quality and the quantity of this book. Innis nu amane amana kana nutti kenne nutis amana kana galmaan ga'uu keenyan amma illee rabbiin galanni haa ga'u isin ummanni minisootatis ummanni awurooppaatis obboleessa keenya kana kabajjanii argamtanii dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa kitaaba kana akka dubbistan hedduu isin affeera. galatoomittiin jenna Zayaadini kitaaba kana gulaanuu keessatti ga'ee guddaa nama taphate mee harka walitti rukutaa fayyaa ta'ee hojii kana waan hojjetteef ittiin jedha. Akkuma kanammoo namni akka bitaa Jawaariin jiru Andrew D. Court jedhama. Inni amma as dhiyaatee haasaa godha. Andrew D. Court, I'm going to invite you to the stage. Kabajam Totafi Hawasa Jalatama Minisoota fi Nano Ishi Yoya. My name is Andrew DeCourt. I love people and I'm committed to human flourishing, especially for people typically forgotten, excluded, or hated. I've worked as a pastor, a professor, and a peace advocate in Ethiopia for many years. And I'm truly honored to be with you today and to address you with these brief words. When I began my journey in Ethiopia in 2004, over 20 years ago, I never anticipated that one of Ethiopia's most famous or infamous public figures would ask me to edit their memoir and to be on this stage with them. Of course, I'm referring to Jawaar Mohammed. At the time, I was 21 years old, and somewhere in Addis Ababa, or Gondar, or Lalibela, and Jawaar was 18 and somewhere in Oromia, Singapore, or Sri Lanka. Life is full of surprises. 20 years later, I'm grateful for Jawaar's trust and invitation to edit his memoir titled in English, No Regrets, Reflections on My Journey and the Cairo Struggle. As a writer, I know how vulnerable it is to share my work with readers. And also as a writer, I know how even more vulnerable it is to share my work with friends, to be edited. So Jawaar, I don't take this lightly, and I want to say thank you to you. Jawaar and I first connected 14 years ago in 2011. This was before he was well known and before he had 2.6 million Facebook followers. At the time, I was a PhD student at the University of Chicago, and I had read some of Jawaar's online writings. And we began a brief correspondence, and Jawaar was kind to share some of my writings on Facebook. And then 7 years later, in 2018, I was working in Ethiopia on a project called the Neighbor Love Movement. And our message was simple but powerful. The other is not our enemy. The other is our neighbor. Every other person is someone we are morally connected to and have equally precious value in common with. I was inspired to start my work in Dreidwa. If you remember, at the time there was intense communal violence in Jijiga, and there were lots of people who were fleeing from Jijiga to Dreidwa. And also at that time I was invited to give a lecture at the town, at City Hall in Dreidwa, to an audience full of high school students like this. And at the time I gave a lecture
inviting these young people to love their enemies. I made a case why the most important message for the moment is to love the enemy. And I'll never forget, after I gave that talk, there was a young woman who came up to me with her beautiful hijab, and I could see that she was full of passionate energy. And I couldn't tell if she was angry with me or if she was excited. But she came up to me and she said words that I'll never forget. She said, "Dr. Andrew, no one has ever told me to love my enemies before. But starting today, I will love my enemies and I will teach others to love their enemies." Given Ethiopia's complex realities, it is imperative to acknowledge that no single individual and no single group can monopolize political power indefinitely, unquote. Jawaar, I'd just like to say, in the years ahead, I look forward to the ways that you continue to put this vision at the center of your work, that no single individual or power can monopolize power, but instead must work for the democratic flourishing of all. And that is a life that is truly a life without any regrets. Thank you so much, Galatoma. Hayyuu akka handrii qofa duun taane hayyuuwwan dhibbaan lakkaa'amtu duuba jiranii Jawaar maaltu duuba jira? Jawaar kophaa jirtaa jedhanii duu kana hunda argan kophaa jirtaan wanti jedhamu wayitu hin jiru. San hedduu booddee itti deebina. Egaa Jawaar takkaa kophaa isaa deemee hin beeku, namoota jajjaboo, hayyoota jajjaboo akka sirna amma hayyoota ofirraa dhiibuu duun taane hayyoota ofis sissee waan hedduu namarraa waan fudhatu fudhatee namatti waan kennu kennee nama deemu. Hayyoota kanneen keessaa ammallee gabaabsee sa'aatiin salaatas gahaa jira waan ta'eef gabaabsee Professor Isqeelas nu jidduu jira. Namoota Jawaar wajjin bara dheeraa turan waan hedduu hojjetaa turan keessaa duramee harka Professor Isqeeliif Professor Isqeel gara steejitti affeeree yaada gabaabaa Professor Isqeel booda salata goonee kaanee sagantaa itti aanutti dabarraa gara Professor Isqeelitti hin darba. Galatoma baga deebinee wal agarre. Asirraati gaafa dubbatamu kitaaba barreesse Jawaarii kitaaba eebbisiifachuudhaaf as jira jedhamee dubbatamaa ture. Seenaadha barreessee jedha. Ani seenaa barreessuu isaan agarre. Yaadannoo isaati. Yaadannoon isaa eessaa akka dhufe nutti hime. Muuxannoo maaliitiin akka guddate nutti hime. Hunduma keenyaatiif immoo warra wajjiniin turreefis warra gama gamana dhaabateefis waan nu yaadachiisu qabaa jechuudha. Yaadannoo mataa isaatii duwwaa miti. Dhugaadha eessaa akka dhufe. Anamma bakka inni itti dhalate maal akka inni fakkaatu, harmeen isaa eessa akka turani, abbaan isaa maal akka ture gaafii irraa dhagaheera. Akka kana immoo barreeffamaan gaafa dhiyaatu barruudhaan gaafa dhiyaatu isa baruun namatti tola. Wal baruudhaaf hin tola. Asirratti waan an jechuu barbaadu yaadannoo mataa isaatii waan nu yaadachiisus qaba. Tokkoffaa isin warra as keessa jirtan ummatni Oromoo akka kana mana guuttanii waggaa 6 dura akka kana mana guuttanii as duwwaa miti addunyaa mara irratti wal argaa turre. Waggaa 6 wal argaan turre. Gaafa sana yaadadhaa. Gaafa sana ittiin yaadadhaa gaafa wal argaa turre addunyaa fuulduratti seenaan akka hojjetame. Lammata kitaaba yaadannoo ta'e keessaati isa jalqabaati malee isa dhumaa miti kun. Inni iyyutti dabalee tananii barreessaa jedheera waan yaadatanii fixan miti. Yaadannoo inni sitti dabaladha warri kaanis itti dabaladha kitaabota qabsoo Oromoo isa dheeraa keessa isa waggoottan meeqa dachaa meeqaan ta'e keessatti sadarkaa tokko irratti sadarkaa qabsoo qeerroo warraaqsa qeerroo jedhamu keessatti akka inni itti yaadatedha. Seenaansaa barreeffamuudhaaf iyyuu hin qophoofne maaliif seenaa isaatu hin xumuramne seenichatu hin xumuramne
seenaa qabsoo Oromoo sanatti hin xumuramne beeksisa isaa irratti agartaniittu gar tokkoon waan amma har'a hojjennee akka har'aatti hojjennee fi waan hangaabbu hin qabu baga hojjennee waan hojjennee fi ammayyuu irra dhaabbannee ammas mirkaneessinee addunyaafis uummata Oromoofis diina hundumaatiifis hin agarsiisna waan gaabbinu hin qabnu akkas jechuu garuun waan dogoggorra hin qabnu jechuu miti dogoggorra keenya irraa baanee deebinee kana yaadadhaa jechuudhaatiif hin jedhe hin xumuramne xumuramuu dhiisuu isaatiif immoo kitaaba eebbisuu jedhame garuu immoo itti aansees wanti dubbatame jira qabsoo Oromoo isa itti aanu irratti immoo in mari'annaa ka jedhu sirra waan jiruuf jechuu kooti kitaabni kun kana yaadadhaa waan kanaan dura ture qabsoo Oromoo isa injifannoodhaan xumurame nu yaadachiise malee injifannoon lafa qabachuu isaa nu yaadachiifne waan nu yaadachiif galatoomi garuu immoo ammayyuu boqonnaa haaraarra jirra boqonnaa kan biraarra jirra baga deebinee wal agarree baga wal yaadachiisne asii gaafa galtan garuu kitaaba eebbisnee galle jettanii achumaanii dubbiin hin cufinaa kitaabni boqonnaa qaba boqonnaa tokkodha kun kitaabichi barreeffamee hin dhumne ammallee gana barreeffamuudhaatiif adeemaa jechuudha isinii wajjinis baga wal agarree nutis baga wal agarree wajjin ta'uu keenya warri jibbuuf immoo wajjin ta'uu keenya warri hin jaallanneef immoo hin gaabbinu jechuudhaaf hin jedhe galatoomaa isinii dheeressuus hin barbaadu hedduunaa galatooma. dhimmiif rakkinni Oromoo marroon qobaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. dhimmiif rakkinni Oromoo addi bilisummaa Oromoo qobaasaa hiikuu danda'u tokko hin jiru. dhimmiif rakkinni Oromoo kaafaa'oon qobaasaa hiikuu danda'u hin jiru. inni karaa nagaa jedhus inni karaa qawwee jedhus walitti dhufee wal dhaga'ee sagalee walii dhaga'ee dhimma Oromoo kanarratti tokko ta'ee waliin hin deemu yoo ta'e maraan martoo taphachuu ta'a. gamaaf gamas dhaabbatanii miilla wal sakaaluu ta'a. kanaaf Oromoo jawaarii wajjin waliin gallu yoo ta'e iyyuu yeroon itti ta'anii wajjin haasa'an amma. Abiy Ahmed wajjin waliin gallu yoo ta'e iyyuu yeroon ta'anii wajjin haasa'an amma. namni hundinuu barcuma mareef barcuma haasaa barcuma walta'iinsaatti dhufuuni amma kanammoo ka gochuu danda'u garee qabachuu dhiifnee warroota dhimma siyaasaa Oromoo Afrikaa qaban kana harka mirciirree barcuma tokkotti yoo sabni fide duwwaadha. na hubadhaa jara kana harka isaanii micciiree marroo harka isaa micciiree jawaariin harka isaa micciiree abaa'oo harka isaa micciiree kaafaa'oo harka micciiree barcuma mareetti ka fiduu danda'u uummata Oromoo qofaadha. garuu ciccinnee karaa nama jala yoo yaane isa kana deggerree isa kana jibbaa isa kana ol kaafnee isa kana lafatti gad dabalaa yoo deemne maraan martoo wal sakaaluu dhimmi rakkinni Oromootu baraam hin hiikamin hafa. utuun jawaarii waan baay'eetu waliin galiniin har'a iddoo kana dhaabbadhee isaaf hamilee ta'aa jira. wanti ni wajjin waliin galle hedduutu jira. garuu ilma Oromoo qabsaa'aa Oromoo saba Oromoo nama dhaabbateedha. hamman danda'u wajjin haasee wajjin mari'adhee rakkina Oromoo hiikuudhaaf banaadha yaadi koo. kanaaf amma eeggataa ka turtan nama baay'ee jaallattan nama baay'ee kabajjan haasaasaa eeggataa ka jirtan kitaaba hin gaabbu kan barreesse dhugaadhaan isinitti hima hayyuun Oromoo baay'een waggaa 30-40 hojjetanii utuu kitaaba tokko nuun barreessin jireenyi isaanii lafarraa darbe. jawaar yeroo kanatti daddafee ariitiidhaan akkuma yeroo baay'ee jedhu hammam akkan jiraadhu hin beeku hammam akkan umuriin na dheerattu hin beeku jedhee dafee kitaaba kana barreessuunsaa nuuf har'a barnootaa dhaloota dhufuuf immoo dhaamsa tarsiimoof tooftaa baafatee dhaloonni ittaanu qabsoo Oromoo kana fuulduratti akka deemsisuuf kitaabi kun hin fayyada. kanaaf ammas bitadhaa amma eegaa ka turtan obboleessa kee jawaariin gara iddoo kanaatti waama hamilee guddaadhaan gara iddoo kanaatti simadhaa. akkam ooltan. It's good to be back home, yeah?
I'm so nostalgic. So many memories. Bara kita itu bara kami nak dulu hesa. Kumala maafi jambi ya kana dulu Minneapolis. Amerika kumala maafi shan summer August keessa dhufe. I think February 2006 biyya kan dhufe Minneapolis. Waldaa dargaggoo jaarurraa kaane takkuma takka osoo jennu osoo wal qarru san booda Oromoo Firistitti ceene saniinis uummata keenya wajjin mari'anne miidiyaa OMN dhaabne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine san booda ammas waluma waqaraa walis gorsaa walis aarsaa qabsoo qeerroo sochoosuudhaan warra taankii baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu carachuudhaaf deemu mootummaan shimbirroodhaa miti wacaa fi wacaafaadhaan hin buutu warra jiru amata afur keessatti wacaa fi wacaafaadhaan lafaan geenya jechuu. Iccitiin keenya maali? Kitaabni hin gaabbu iccituma kana saaxila. Kunis maali? Uummanni keenya uummata haqa qabu. Waan isin irraa dhaladheefi miti. Uummata qeesaa irratti roorrifame, qeesaa irratti salphifame, qeesaa irratti saamame, qeesaa irratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa uummata keenyaa kana qabanne haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatamaa mooraa diinaa, haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan nuu qabu kami jechuun qabsootti seennee jechuudha. Iccitii miti ifumatti dalayne uummata keenya sochoofne tokkummaan gurmeessine tarsiimoodhaan masakabne rabbis gargaarsifanne bakka yaanne san gahuu dandeenya gaafa sanitti jechuudha. Now kitaaba kana keessatti wanni kaayame kutaan gama duraa seenaa dhaloota kiyyaa fakkaatus seenaa dhaloota ilmaan Oromoodhaati. Nuti qabsootti kan seenne kitaaba dubbifneeti miti. Nuti qabsootti kan seenne ololaan kafaafamneeti miti. Waan cunqursaa fi gabrummaaf roorrotti dhalanneef jechuudha. Dhummuugatti yeroon guddadhutti roorrotti dhaladheetiin qabsoo keessa guddadhe qabsaa'ota fakkeenya godhadhe tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaa kiyyatti dabre ilmaan kiyya dhaaluun qaban jechuudhaan kanin gara qorannoo kanaatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiiseef miti. Gabrummaas qabsoo ittiin dhaladhe jechuudha. Ana kee gubbee hedduun qabu gaafan qabsoo kana seenu. Teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hun jechaa turan miti. Miliyoon 50 ta'aniiti warra shaniitiin dhiitaman. Waggaa 50 deemanii bakka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Okay? Gaafasis beekumsan Rabbi naa kenneefi kanin barnootaan gabbifadhe kanin gorsa keessaniitiin bal'ifadhe
isin abdadhee ummata kana abdadhee itti deeme takka nan qaane isine takka anillee wayin takka isin qaane seere didai isin lolun dandaya isin mormun dandaya na mormu dandeessan isin aarsuun dandaya na aarsu dandeessan takka garuu isin kasaarseen beeku wallahi isin kasaarseen beeku and I will never do it yaadata qoggaan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu takka Ameerikaana keessaa qabadhee hin dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessinee booda isin dhufu mormi falmi yaada gorsa keessan hin gabbifnee hojiitti seennaa jechuudha. Iccitiin kitaaba kana keessa jiru waan biraatii miti. Maafiin kitaaba kana barreesse tokko uummanni kun uummata aadaa seenaa boonsaa qabu garuu oral society waan ta'eef barreeffachuun isaa gaariidha. Baabashaatuu irraa kaase warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan teessan osoo barreeffamte kitaaba akkanaa 5 ol baati. Isin faarsuu fi mibar dhugaadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa dhiibamaa qabsoo seenne dhiibamne Somaalee seenne bishaan san qaxxaamurre Yemaniin goone Saawudiin goone Xaaliyaaniin goone Kaanadaa dhufne Ameerikaa dhufne this is a long journey you know. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati beektaa seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu yaaduudhaaf. Kalammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaattu waan galmaa'uu qabu waan beekamuu qabu. Bakka dhugaan qorannoon murannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kana ammoo ka Oromoodhaa quudhuu fedhii hin qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan bakka yaadne hin geenye warraas bilisummaa dhugaa ka gammadaan akka gammadaatti mirgi isaa kabajamu ka Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu ka sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmooyne bakka hin geenye. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jirru sirna abbaa lafaa kanamaaf hin laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala hin jirru jechuudha. Hoggaa 50 keessatti hin shumqoo suutaas yoo deemne hoggaa deemnu yoo gatan taranne kufnee lafatti nafne daaraa dhadhoonne kaane hoggaa 50 keessatti jijjiirama gurguddaadha fidne jechuudha. Kun ittiin boonuudha qabna. Abboota keenya irraa kaase afran qolloo irraa kaase sochii baaleet irraa kaase sochii lixa Oromiyaat irraa kaase sochii Maccaa Tuulamaat irraa kaase hanga qabsoo qeerrootitti wanti keessa dabarre waan laafaa miti. Ittillee mulqooyne qabsooma saboota addunyaa hundatiu hanga takka deemee hanga takka gufachuu waanuma jiru. Gufachuun dhiirummaadha. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harrummaadha. Waggoonni 6 dabre kun rakkisaa turan. Ulfaataas turan.
bara 1960 irraa hanga 2018 tti qabsoon ga'een godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kaasee qabsoon godhamaa jiru sirna gita bittuu jallaa keenyaatti irratti jechuudha. Now akkaataan qabsoon lamaan itti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Kaayyoo jijjiiruu waruun gaafatu. Kaayyoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuudha. Eenyummaa isaatiin boonee kabajamee jiraachuu. Qabeenya isaa irratti dalagatee hiyyummaa keessaa ba'u saamicha irraa dhaabbachuu. Kan ammoo walitti qindeessuudhaaf mootummaa ifii filateen seera ifii tumateen Oromiyaa ifiif bulchuu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin buluudha. Kana galmaan ga'uudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuusarda ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara galfattanii waggaa 3. Right? Biyya dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantaniimi. Amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kaleessa gaafa dardara tiyooriidhaan baranne Itoophiyaa fi Oromiyaa fagoodharraa laalluun hojjannee itti milkooyne. Har'a immoo gaafa harrii qabnu gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa ofirraa buufnee jallatus doofatus hatus badaa ta'us keenya keessa naynetti hojiin hanka kaleessaa hin ulfaatu. Filannoo 3 qaba warri jallaan nuti aangoorra keenye hoggaa sireerra keenyu siree jala nu dhiitu. Gabrummaa ormi akaarreetti isa dhiitee oofu jala baafnee sireerra baafne sireerraa nu gaffincaanu sireerraa gadi bu'ee mana Oromoodhaa diigu. Taankii baankii alagaarraa fuunee harka isaa keenyan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessa gubu carraa 3 qaba. Yoo Rabbiif barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti hin fakkaatu isin du'aa itti godhaa. Kalammataa warri marsee taa'u ka isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjiin kufuu manna if baraaru. Sadaffaa walitti haxaayamanii dasti biinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun saba laafaa miti. Yeroo callisu sodaatee min rafu hin mugu ni ripha malee. Waggaa 2-3 reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'e wallannaan jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutamee lalaaffate deebnee jaarranne haala qabatamaa uummata keenya biyya keenya naannoo keenya fi addunyaa qoranne tarsiimoo saniin walgitu baasuu irratti fuulleffannee jechuudha. San amma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkooyne moo? Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern fuulleffannaan keenya
is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatiin hojjetame irra hin deebinu. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoofnee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka irraa mayne seetan nu gorfadha. Bakka itti haqqatti rabbitti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemna. Ni milkooyna. Nagaan na bulaa. Osoon ka'iin dura daqiiqaa xiqqoo wayii qabnaa nama lamaa sadii gaafii fi waan hagammaa deemurraa carraa kanatti fayyadamee gaafachuu barbaadu nama lamaa sadii warri security jidduu taa'atii nama lamaa sadii jidduutti yaada fudhannee akkasitti xumurraa namni lamaa sadii gaafiidhaaf taatan jidduu kanarratti as dhuftanii hiriiruu dandeettan nama lamaa sadii. Egaa ka daawwattoota keenya ammallee keessumaa tokko qabna. Mee duraan dursa maqaa keenya Seenaan jedhama. har'a maal gochuu dhuftee as? Kitaaba Ingaabbuu bitachuun dhufe. Akkamiin ilaaltee kitaaba Ingaabbuu kana maal fa'aa keessaa hubachuuf muddamtee jirta? Kana dura dubbistee jirte? Lakki kanaan dura hin dubbisne waan an keessaa hubadhu immoo erga hin dubbisee boodan bara amma hin barree bakkee isaan argee bakkeen isaa baay'ee bareedaa keessa isaa immoo gaafa hin dubbisu. Baay'ee namatti tola. Akka miree jawaar arguu keetitti immoo maaltu sitti dhaga'ame? Jawaariin baay'een jaalladha. Arguu kootti akka dhuunfaa kootiitti baay'een gammade. Ishiin galatoomii hedduu. Isinillee galatooma. Egaa akka daawwattoota keenya ammallee keessummaa biraa hin qabna. Mee duraan dursa maqaa kee eenyu? Maqaan koo Abbabeen jedhama. Har'a maaliif asitti argamte mee? Eeyyin eebba kitaabaa Ingaabbuu kan jaalatamaa Jawaar Mohammediitiin barreeffame eebbisiisuuf as dhufneerra. Akkamiin ilaaltee amma uummata asitti argame ilaaltee jirta? Nama hedduutu argame. Maaltu sitti dhaga'ame? Eeyyin baay'ee nama gammachiisa. Namoonni asitti argame an eegameetiin olli haalli Jawaar asitti argame yaadni nuu kennes illee yaada bareedaadha. Garuu gaafata hedduu kan gaafachuu barbaanne baay'eetu jira ture. Pirogiraamichi nu jalaa gabaabbachuusaa nutti dhaga'ame malee. Mee maal fa'aa gaafachuu barbaadde jechuun Jawaarin illee gaafii kee asii miidiyaa gubbaa irratti ilaaluu danda'a waan ta'eef gaafii kee asitti dhiyeessuu dandeessa. Eeyyin dhugaa dubbachuuf gaaffilee muraasa nan qaba. Tokkoffaa haalumti qabsoon ammatti deemamaa jiru Oromoon duraan aangoo qabateera. Isa qabame kan ammoo hin tiksina kan jedhu ture. Har'a garuu istiraateejii addaa qopheeffanneerraa nama kanaaf carraa lama kennina yookaan bakka sana gadhiisuudha yookaan immoo fooyyessuudha kan jedhu ture. Yeroo fooyyessuu jedhu haala kamiin akka inni fooyyessuu barbaadeedha kan jedhudha. Yoo achirraa deemuu barbaade immoo akkamitti deemsisuun danda'ama? Carraan biyya sanaaf uumamuu qabullee argamuu danda'ullee maali biyyi sun yoo diigamte yoo istiraateejii akkamiitiin kan inni bakka sanaa gadhiisuu danda'u yookaan immoo istiraateejii kamiinna ani inni fooyyessuu danda'u kan jedhu ibsa bal'aa akka nuuf kennu barbaadeen ture. Darbee immoo eenyu fa'aa waliin hojjetaa akka inni jiru sabaaf sablammoota akkamii waliin hariiroo akkamii akka inni qabu akkasumallee beektota Oromoo waliin eliitii Oromoo waliin haala kamiin akka inni hojjetaa jiru waan baay'ee gaafachuu barbaadeen ture. Kuni warroota muraasaan gaafachuu barbaadudha. Akka baay'ee gaarii galatoomii gaafii keellee Jawaariin argee antara deebii gahaa uummataaf hin kenna jedheetii yaada galatoomii. Galatoomii. This is a teacher from Oromo Diaspora Media. So you are one of the editor of Jawar's book. How do you see the book? Well, I think that Jawar did a really important he made an important starting point in the book where he acknowledged the other people who had influenced him, the fact that he can't pursue his journey alone, that the quest for freedom and justice is something that is always shared and requires collaboration. So I really appreciated that aspect of his story. It was really cool to see Jawar as a little kid, as a little boy, in his family, in his school, the origins of his energy around protest,
he talks about in the book about how a female student who was wearing the hijab was not allowed to go into her school and study, and Jawar began organizing other students to pressure the school administration for this student to be able to enter the schoolhouse with her hijab. It was cool to see these origins of his journey. And it was good to be reminded that Jawar was once a little kid, because sometimes these political leaders are seen as larger than life, and like they weren't also children, and like they don't also make mistakes. So I also really liked the end of the book where Jawar talked about some of the mistakes that he's made and some of the ways that he's trying to enlarge and revise his own perspective. Yeah, from the readers, there are many questions. Is there a place Jawar said, I committed this mistake and I asked for apology in his book in case? He does point out a couple instances where he felt like he made mistakes in the struggle, in his relationships after 2018, and that discussion is in the conclusion of the book. It's in the final section of the book, and so the reader can go and look at that for themselves and see if they feel like he said enough, if he said too much, if he said too little. Readers, they need to read for themselves, think for themselves, ask, critical, creative questions, and then decide: is this a satisfying account of Jawar's life, his work, or not? But yeah, he does acknowledge places where he made mistakes, but it's especially at the end. Wonderful. You did a wonderful remark previously for the participant here. But if somebody asks it, who is Dr. Andrew to edit this book, what's your message about it, your background? Because to edit this book, it's related with the Oromo struggle and the Kero movement, especially, which is an non-violent. So who's Dr. Andrew? Yeah, like I said at the beginning, I'm someone who deeply cares about people. I deeply care about Ethiopia and Ethiopian people and all of their diversity and their equal value. And for the last 20 years, I've tried to be a student of Ethiopian people, to listen, to learn, to understand some of the struggle for freedom, for justice, for basic dignity, starting with street children, starting with people who work in souks and in minibuses, and women who are in the streets, people who are in prison, people who have been silenced, people who have lost family members who have been killed or tortured or jailed. I had the privilege of interviewing Hach Alu, talking about his experience of being tortured. I had the privilege of interviewing Iskender Nega, talking about his experience of being tortured. Daoud Ibsa, and talking about his experience of being tortured. These different political leaders in Ethiopia who have experienced suffering that many, many so-called ordinary Ethiopians have experienced. I've been trying to pay attention and listen, and my hope is that in editing Jawar's book, I can bring clarity to his English so that people who are reading in English can read with understanding, they can read with appreciation, and they can also read with critical independence. And again, decide for themselves, is this an accurate account of Jawar's life? Is this an accurate account of what life in Ethiopia and Oromia has been like over the last, 3 or 4 decades? So that the job of an editor is to read with as much empathy, but as much independence as possible to try to discern where will the reader lose understanding, where will they lose interest, where will they feel like they're not being told the truth or not being told the whole truth, and how can the author become more active in communicating themselves in a way that is more comprehensible, more coherent, more complete. And so my comments to Jawar have been trying to encourage him to engage in places where critical readers may have more questions. All right, thank you. I'm going to wrap up my question, but since you are editor, I'm not asking the whole scope of the book, but as a person who's going to read this book, I haven't read yet, but when we see about Kero movement, and Oromo believes that even if we are the largest ethnic group in the Horn of Africa, Oromo says we are politically marginalized, economically marginalized, with all aspects basically. What does non-Oromos can understand from this book? Do you think that this can put a good insight for other individuals, or is there some missing or some limitation you observe it because you
got an opportunity to interview like top officials in Ethiopian politics, like Dr. Branu Naga, Daud Ibsa, who is the chairman of OLF, and you had that privilege. That means you have a good knowledge about Ethiopian politics. So do you think this can give more information on the landscape of Ethiopian politics? Definitely it can. I think one of the most important tasks today is for people to read the stories of other people and to try to hear the voice that they may be less familiar with and to be able to build empathy with the suffering of other people that they may not recognize as their own. So sure, I think all kinds of Ethiopians can read this book, benefit from it, and gain greater understanding. But I would say that's a start rather than a finish. People should be listening to one another's stories, reading multiple books, hearing multiple accounts of oppression, marginalization, injustice, subjugation, and learning how can I grow a larger empathy for the suffering of others. And I would say, brother, one thing that was a big problem in the Civil War, and it's a big problem still today, is that I heard a lot of Oromo activists talking about Oromo suffering, and I heard a lot of Amhara activists talking about Amhara suffering, and a lot of Tigrayan activists talking about Tigrayan suffering. But so few people were talking across boundaries about one another's suffering, and how can we build a greater empathy and concern for one another's pain. So I hope that this book can be a starting point for people to learn more, but not an ending point. It should be a beginning for, all right, how are we going to learn to listen critically and empathetically to one another so that we can enter into one another's shared desire for freedom, safety, dignity, opportunity, the capacity to see another person and say, I see value in you. You matter to me, regardless of what language you speak, regardless of what region you're from. You matter to me. You have divine significance. We'll have another exclusive interview, but for now I'm going to wrap up here. Something you would like to convey the readers of Jawaar Mohammad's book, which is going to be published in English very soon, but now it's released for people in Afan Oromo and Amharic. Yes. Hopefully people start reading. So what's your message about it, and how do you see the Ethiopian politics in general nowadays? Egaa ka daawwattoota keenya keessummaa qabna. Keessummaa keenya duraan dursa maqaa keessan eenyu? Maqaan kiyya Bayyuu Booramaati jedhama. Egaa ka baga nagaan dhufte akkam ilaalte simannaa Jawaarii fi eebba kitaaba hingaab? Baay'ee tokko gammadee eebbi kitaaba kana dhugaa haga enne olitti uummanni keenya dheebuu inni qabu adda argee jechuun maaliif akka qeerroon keenya qarreen keenya hin dagatamne ummata duraan abdii kutadhee ture haga simannaa isaa argee baay'ee tokko yaadannoo isaaniitti tuqaama kiyyarraa na burqe jechuun yaadannoo qeerroo darbanii qarree darbanii adda akka waa isaan jiraataniitti itti ka arge namoonni hundi yeroo cadhisanii mana ta'an hin dagatamaniiran jedhee gaddaa ture adda baay'ee gammade guddisee gammadeera yaa. Baay'ee galatoomii hedduu baay'ee anillee baay'ee tokkoon gammade asitti isin argu kootitti. So kitaabni kun maal faa qabata jettee yaadda? Kitaabni yaadannoo Jawaaris ni qaba. Seenaa qeerroof qarree dhumanis ni qaba. Wanta irraa gaabbaa turre akka hin gaabbine baga goone waan jedhullee keessaa hubannaa jechuudha. Kaafee ammoo sirriitti itti dubbadhee itti dubbisee isinitti dubbadha yeroo biraati. Baay'ee nama gammachiisa. Kana bira ammoo odoo Jawaar amma argadhe qaamaan argadhe maal gaafachuun barbaada jettee yaadda? Gaafiin an gaafachuu barbaadu asiin duras qabsoomnee bara wayyaanee baay'ee qabsoomnee lubbuun baay'een qeerroof qarree itti wareegamanii OPDO dabarfamee kenname aangoon kun. Amma ammoo ammas qabsaa'aa jirra garuu qabsoon akka deebi'ee itti fufu taasifamaara. Jawaar si duubaan yookaan si cinaa namni aangoo kanaaf qophaa'ee biltsiginnaa irraa fudhatuuf qophaa'ee paartii kamiinuu keessaas jira moo ammas qabsoofnee kaanee biltsiginnamaaf qabsoo kana dabarsinaa ka jedhu gaafiin kiyya. Baay'ee bareeda. Jawaar illee akka argu abdii guddaan qaba. Galatoomii. Ayya gala. Gaafiif deebii hiriira gala. Hiriira gala.
kahiriri asbira jenne bar. Okay, thank you. Okay, asbira dabadda ga. Thank you. Thank you so much. Aye. What? No. Lain agal. Lain agala ni namni. No, lain agala. Ida bera lain jira kuna nam. Sa lain. Kafi na kuna. yaada qabna gaafii miti. Eenyu namni sadeen sun. Lain agala. Dura jirra. Injirtu. Wallahi kuma jira. Ifama. Hundi keessa nu ta'a. Warri as bira jirtan hundi keessa nu ta'a. Please. Ta'a. Post jettaan. Joo. Alright. Hayyee carraa isin kennuuf yaadnee turre haalli jiru mijataadhaa miti nagaatti bulaa qophiin kanumaan xumuramee jira. What? Dhaabbata Oromoo Diaspora Miidiyaa guddaa galateeffachuun barbaada waa'ee dhaabbata keenyaa gabaabamatti kan ibsuu fi carraan agannuu isaatii fi dhaabbati Sub-Saharan African Youth Family Service minisoota waggoota darbanii fi minisoota keessatti African Immigrant gidduutti tajaajila garaagaraa kennaa ture. Achi keessaa Ryan White inni jedhamu tokko yommuu ta'u innis komponentii 5 of keessaa qaba. Tokkoffaa medical, lamaffaa non-medical, sadaffaa transportation, arfaffaa psychosocial, shanaffaa mental health kan jedhamu irratti tajaajila garaagaraa kennaa jira. Lammaffaa HDI yookaan immoo almadaalii fayyaa kan jedhamu yommuu ta'u innis immoo HIV irratti xiyyeeffachuudhaan hawaasa gidduutti hubannoo uumuudhaaf miidiyaalee fi qaama hawaasaa garaagaraa wajjin hojii gurguddaa hojjechaa jira. Sadaffaa qorannoo HIV geggeessuu. Projektii ani irratti hojjedhu Commercial Tobacco Equity Project kan jedhamu rakkoo timboo daldalaa aarsuu yookiin xuuxuudhaan dhufu xiqqeessuu irratti projektii hojjetudha. Fakkeenyaaf hubannoo hawaasa keessatti uumuu akkasumas immoo miidiyaalee garaagaraatiin waa'ee timboo daldalaa kana sirriitti uummata biraan miidhaasaa uummata biraan ga'u. Miidhaa timboo daldalaa aarsuudhaan dhufu fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle Ameerikaa keessatti qofa 800 waggaadhaan lubbuun isaanii timboo aarsuudhaan rakkoo wal qabatu lubbuun isaanii akka darbu ragaaleen garaagaraa argisiisu. Minisoota qofa fudhannee yoo ilaalle immoo namoota 6,500 timboo aarsuudhaan wal qabatee rakkoo dhufuun lubbuun isaanii akka darbu ragaaleen garaagaraa argisiisu. Timboo aarsuun timboo daldalaa aarsuun rakkoo garaagaraaf nama saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf rakkoo onneef, rakkoo sombaaf, rakkoo ijaa kan kana fakkaataniif waan nama saaxiluuf isa kana xiqqeessuudhaaf hojii garaagaraa hojjechaa jira. Fakkeenyaaf yoo barbaadan yoo timboo xuuxuu yookiin immoo aarsuu dhiisuu barbaadan cessation program yookaan gorsa sababa laannuuf teessoon keenya tajaajila kana argachuudhaaf teessoon keenya 2395 University Avenue kutaa 200 keessatti nu argattu. Lakkoofsi bilbila keenyaa 651-466-3983 jettanii yoo nu bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Fayyaa galatooma.
sagantaa keenya jalqabuuf daqiiqaa muraasa qofatu nuuf barreessaan kitaaba Ingaabbuu abbaan qeerroo kan ammoo namoonni tokko tokko sawiyyoo jettee ni sodaattu Jawaar Muhammad dirree isaa dirree qabsoo dirree OMN irraa itti labsame dirree kabajaa dirree Oromiyaa diqqoo dirree olaantuu kabajaan ilmaan Oromoo itti eeggame ennaa kamiinuu jiraatu Oromiyaa diqqoo keessatti deebi'ee qabsoo isaa habaqaaluuf deebi'ee karaa diinaa akka malatti adda facaanee itti hafne walitti nu qabuuf bakka kanatti isin jidduutti argamuuf deema. Ilmaan Oromoo facaanee akka hin qabne abdii qabna. Haa ta'u malee baroota dhidhiyoo kana keessattuu waggaa 6 dabran hagam akka adda facaan dubbachuu dhoowwamnee akkasumas ammoo gadi qabaa adda addaatiin akka nu adda bittinnuuf nu godhamnee jirra. Ilmaan Oromoo bakka kana irra jiru kana keessaa baanee jiru. Yaa sabaa, yaa ilmaan Oromoo, jallatamaan qabsaayaan abbaan qabsoo Oromoo Jawaar Muhammad bakka kana jira. Yeroo tokko ol kaasanii akka naasimattan kabajaan isin gaafadha. Ulfaadaa galatoomaa. Inseen daqiiqaa takkatti naaf obsaa dhiifama hin dhufaa jira. Yes, Jawaar, our voice is so loud we can call it. Yes, naa obsaa haga dandeettaniin bakka akkasitti dhaabataa turuu dandeettu. Daqiiqaa muraasa yoo dhaabbachuun isin dadhabdan taa'uus ni dandeessu. Anatu dogoggore, anatu ufafoo fiigee motora kiyya qabuu qaba kana booda. Fedhii irraayi, hawwii irraayi, dhiibamuu irraayi. Yaa ilmaan Oromoo, yoo tokko taanee dhaabbanne diina keenya ofirraa dhogguu dandeenya.
yoo faffacaane garuu diinni keenya bakka adda addaatti nu qoodee addaan nu babaasa. Addaan baan Oromoon tokko mirga keenyaaf ni falmanna. Saba keenya yeroo kamiyyuu ni jaarra. Ilmaan Oromoo bara dheeraaf gabrummaa keessa turanii jiran. Gabrummaan nurratti muramuu qaba. Gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifna. Akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhan gabrummaa nutti dabarsanii hin jiru. Nuti gabrummaa garuu ilmaan keenyatti hin dabarsinu. Dinna jechuu danda'uu qabna. Dinna ilmaan Oromoo addaan baanu gabrummaa ilmaan teennan dhaalchifna. Kabajaa guddaa isiniif qabna.